amma gana yeroo gabaabaa booda dubbii jawweetii fi ulfa ittuma dhufan isiniin jennee mee kitaabul jismirra ganaa suufa jechuu qabdan aktiivistoonni hundi warroottan qabsotti gartee gatii baasaa jirtan suufa jechuu qabdan adeeroo biyya teessan hoogganuudhaaf biyya harreenuu hoogganuu dandeessu isin akkamiin namni na hoogganna harreen PPtu hoogganaa jirti harreen akka nama yaaddu ta PPtu nu hoogganaa jirti mi biyya nuti warri akka nama yaadu namni akka nama yaadu kami biyya nu hoogganne hoo hay waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan duftan bagana gaan duftan live TikTok san infadu nama jala haqamti nama jala haqamti meeshaan China hum faayidan qabu beeta takkaatu beeta China jaalatteeti jambiyye teenyatti China construction hana dufte jaalatte beeta antalti China sheri beeti mire sheri beeti intala share godani intalti halkan guutuu chaayinichuma tokko na wajjira fayyatti chaayinaan guutuun itti wal dabraa bulte way chaayinaan dandeettii dhuma qabdi jettee jaansi chaayinaan hundi wal fakkaattii wanni chaayinaatu cuftisii wal fakkaattiin fedhan waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh isin invite share godame isin invite share akami jirtan isin akami jirtan meesin haya gammachurra haftani yo gammachurra haftani PPno rifaturra haftani if jajjabeesu bar online irratti ol yaate postaran PPn duwati postaran PP mal kijibdu akka keessa jirtan isin beeynaame kuno shaytaantichi mootiin keeysan akkuma hayyoonni keenya walgahii xuuratanii bahaniini walgahii atattamaa yaame sigale walgahii maali miti gaay afoosha innummaan itti gataasau harkuma dha'uu qofa afoosha wadallootiin amma inni huccuurra guureef dura tetteessisuun harkuma dha'uu qofa chaansiin isiin qabdu gaafii gaafannaan oggisuu jirraa seeree asii gale ati gaafii gaafatti taanaan kutte ujira asii gale saniifuu namni harkuma dha'uu qofa aboo isin gaafii maan gaafanne oggii namni jeena aboo ilmaan guddifanna biitti maraataa harka jirti nuti ilmaan guddifanna asiin jaan asii gale watakkabe man fidani postara marreda isanu walin dubbi bakkarra khaate isin way quba qabdani gaafa dura walinu haasoo dandayani ni hijibani walid dufu dandayani yaada adda qabani jaawar marroon dhagaw marroon jaawarin dhagaw marara marreen dhagaw miitirkishoo miiliyoon dhagaw marreen dhagaw jani hayyoota keenya jarri lakkii nuti wal dhageenyaa jee walid dufnaan walid dufuun keessa maal bu'aa qaba qilleensa irratti eegate jeeni sigalee mootiin shayxaanur rajiim sigalee hoggii jarri qaamaanis walid dhufu hay walid dhuftanii gaaddidduudha bu'aan qabdu maarroo sakkareeyyaa fi faarsee bulaan bar qiyaamaatti ba'u jira sigalee qiyaamaatti ba'u jira mee gammachuu teessan ibsaa je gammachuu teessan ililliin ibsadhaa la shoo godhaa sigalee waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jaalakam naguma qabtanii isin hundinu dhiirtiin jalqabdu sigalee lololli luqqaafatan jedhan oromoon sigalee luqqaafannee immoo abaddan ni turti malee ni urra jette bishaan sigalee abiyyinuma turan ni kha'a miti ni kha'a naamanitan sigalee naamanitan afuuftuu tana waan guddaa seetaniiti isin asirraa onna jettani hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin seena isin invite share walii godha walii daddabarsaadha irra deebuudhaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروتن سلامتات ننجرني يويا أكم جرتم في ماي هندي كيسنو لما نرمو نقوم قبدني سنين جتشا غرا سغنتا خيا اتيانتو الدبرة دران دور سودان الرمى تدرين تي حالا يرو جتي حالا يرو اسنون دنوني بيتني والله هو جتا كتا كيفين أجايبا ربو متين شخوري قلچا Dheengadda gaafa gartee jaawarii caljee hayyoonni Oromootiin walirra bobbahuu eegalanii namoonni wal arrabsuu huunii wal kumachuu maal jechuu eegalan namoonni baay'een agartee qabsoon sabaatun isa dhimmamsiiftu qabsoon sabaatun isa rakkiftu yaa rabbi maalumaan nu qabate dhiiroo Oromoon tun abaarsa wahii qabdimoo dhiiroo maaluma sabni kun akkana godhaa jeeti namoota baay'ee qalbiin cabte sigale namoota baay'ee qalbiin cabte keessatti tiim qabrichoo jennee waan hin jirre takka tiim qabrichoo jechuun muka budaa jechuudha muka budaa jenneeti ijoollota hanga muraasa tokkoon wal ijaarree tiim qabrichoo yookaan tiim taayyee waan jedhamu takka akka PP'n tiim lammaadhaan aangoo qabattetti murmukaanii jechuun waan keessa beeynuuf waan wanti tun gartee OPDO tana xafaxafnee gadhaabneef PP tana sirriitti waan beeynuuf kun sabaan ta'uu abadan jennee itti seennee jechuudha. Gaafa san faayidaa dhabdan way maal dhabdan miitirkishoo dhabdan miiliyyoo dhabdan adeero mee faayidaa wanni qorqorroon kanaa darraa galte wanni ka hattuu lammuufaan namni michi marmeelli garaa guddaa akka gannaqaafaan faayidaa jarri sunuu arkate taayyee dandaya haabutaafaan dhabaame jaawar maammafaan dhabaame faayidaa wanni jaankiin sunuu arkatte faayidaa qaallichi gororirraa ali gororiin faan arkate faayidaa faaraanii biroo faan arkatan mee kana nuti dhabnaa mee paartii tana nuu uume isiniin jechuu jirraa sigale faayidaa dhaban maarree dhaban ishii osoo teenyaa fayyadamuu barbaanne paartiin akka PP nu fayyaddu hin jirtu PP heeraa seeran qabne paartii heeraa seeran qabne paartii rabbisuudhaan keessa hin jirre paartii namummaan keessa hin jirre kan feete jeeftee kan feete hiitee kan feete saamtee aangawaan si dubbatu hin jirre baga jeefte baga hiite baga kana gootee malee yoo maallaquma hiitee irraa fuute kanarraa waaqooddeef sigale barpaa yoo waa zarafuu feete bar hattoonni fi faarsee bultoonni fi sakkaree bultoonni kun amma wanni katti iyyuuf paartii kanaan arkatan gana paartiin ganaa dhuftu sigale paartiin ganaa dhuftu paartii haqa ummataa hedduu paartii heeraa fi seeratti yoo aangawoonni ummanni filatee heera cabsan paartii heerattiin seera gartee ittiin adabdu qabdu santu dhufu jira bar paartii ummata si filate hatuun dandeenye dhufu jira bar taheeraa fi seera gartee waraqarratti ozoon hin taane lafarra kabajuu dhufu jira bar osoo hatachuu barbaadde osoo duroomuu barbaadde paartiin akka paartii amma jirtuu biyya bulchuu jirtuu tana nama barbaachiftu hin jirtu bar beeyta akkasii sigale paartii abbaa feeti jeeftee paartii nama feete nama jaartirra walloltan takka qaadimaa irra walloltan yoo jiraate fuutee waajjira poolisaa geessitee hangaanan dhufee baasuun baasinaa jettee biraa deemtu abaluutu amaanaa nu kennatee jedhanii namni haga dhumattichi taa'u paartii waan feete zaraftee paartii warqii kiloogiraama 27 warqii qotamtee meerkuurii qotamtee kan xeellaa kanarra sin dhaabne akka feetetti ittiin naggadattu ittiin hatuu dandeessu
Paartiin akka paartii amma biyya bulchuu jirtu ta sheexaantichaa tanaa hin jirtu jechuudha. Silaa hatuu barbaanne. Si galee.